Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Kello miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kunooti. Hawaasa Oromoo biratti guyyaan irraa eebilli 15 yaadannoo gootota Oromoo ta'uun waggaa waggaa yaadatama. Guyyaan irraa yaadannoo gootota wareegamtoota Oromoo yoo ta'u, Oromiyaa fi kutaalee biyyattii garaa garaa keessatti haala fakkaataa mijaa'een hawaasni Oromoo dabarsaa jira. Uummanni Oromoo keessaa falaa gootota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti lubbuu dhaban kan itti yaadatu eebilli 15 yaadannoo addaan kan dabarfamudha. Akka kanaan dungoo qabsiisuun namuu haala jiru keessatti guyyaa irraa gootota isaa yaadataa ooleera. Bara 1973 walakkeessa irraa kaasee hanga dhuma bara 1979tti ABO'n haala akkaan rakkisaa keessa akka ture himama. Yeroon kun yeroo lolli Somaaliyaa fi Itoophiyaa dhumatee waraanni Ziyaad Baarree eegalame ture. Mootummaan Dargii humna ABO kareef ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula walirraa hin cinne itti bobbaasee lola jabaa ABO waliin gaggeessaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo Baalee Arsii fi Hararge keessatti duula kana ofirraa deebisuuf lola ciccimaatti seene. Bara sana haalli jiru ulfaataa waan tureef qunnamtiin waraana bilisummaa Oromoo illee addaan citee waraanichi ni faca'aa yaaddoon jedhu guddaa ture. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo akka yaaddaame sana hin taane duula Dargii ofirraa qolachuun injifannoo argatee amajji tokko bara 1980 walitti dhufuun ayyaana guddaa ayyaaneffate sanarraa ka'uunis amajji tokko bara baraan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi seensa bara haaraa jedhamee akka kabajamu ABO'n murteessee hanga har'aatti dhalootatti darbuun kabajamaa jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo humna Dargii cabsuun injifannoo guddaa argate. Hogganoonni ABO's injifannoo gama waraanaan argame gama siyaasaanis itti fufsiisuuf bitootessa bara 1980 keessa hogganoonni Arsii, Baalee fi Harargee irraa walitti dhufan hogganoonni dhaabaa biyya alaa turanis mootummaa Somaaliyaa waliin dubbachuun waajjirri ABO akka Moqaadishootti banamu taasisan. Hogganoonni ABO haala mijataa sanatti fayyadamuun hogganoonni biyya keessaa fi alaa qaamaan wal arganii dhimma jaarmiyaa dhaabaa irratti mari'achuun murtii irra ga'uuf yeroo murteessaa ta'e argame. Kanaanis hogganoota ABO Oromiyaa jiran keessaa jilli tokko kan Hayyuu Duree fi itti aanaa Hayyuu Duree keessatti argamu akka gara Moqaadishootti bobba'an murtaa'e. Akka kanatti hogganoonni ABO 11 imala jalqaban. Isaanis maqaan isaanii Bariisoo Waabee kan maqaan isaa Magarsaa Barii jedhamu Hayyuu Duree ABO Yerosii, Gadaa Gammadaa yookaas Damisee Xacaanee itti aanaa Hayyuu Duree ABO Yerosii, Abbaa Xiiqii yookaas Abboomaa Mitikkuu, Doorii Barii yookaas Hiiggasuu Bantii, Falmataa yookaas Umar Caccabsaa, Faafaam Dooyyoo, Irraanaa Qacalee, Dhaddachoo Booruu, Dhaddachoo Mul'ataa, Marii Galaan gara Somaaliyaatti imalu. Hogganoonni ABO kunneen galfata qabsoo bilisummaa Oromoo fuudhanii imala isaanii itti fufu. Deemsa guyyaa muraasaa booda gammoojjii Ogaaden bakka Shinniiggaa jedhamu yeroo ga'an garuu haalli isaanii hin eegne isaan mudata. Bakka sana humna waraana Somaaliyaa irraa fi biyya saamuu fi jeequ shiftoota Ziyaad Baarreetu ture. Hogganoonni ABO osoo hin beekin marfama waraana shiftaa Somaaliyaa kana gidduu seenu. Waraanni Somaaliyaa sunneen jibba guddaa ABO fi qabsoo bilisummaa Oromoo irraa waan qabaniif hogganoota ABO kanneen qabuun hedduu hiraarsan. Uffata irraa baasuun paantii duwwaatti hambisan. Harka duubatti hidhanii reeban. Dararaa guddaa irraan ga'anii osoo lubbuu isaanii hin galaafatin carraa tokko kennaniif. Innis warri kiristaana taatan gam tokkotti, warri islaama taatan gam biraatti ba'a jechuun amantaan addaan qooduu yaadan. Gootonni hogganoonni ABO kunneen garuu nuti Oromoo jennee baane malee kiristaanaa musliima jennee hin baane. Yoo nu gadhiiftan wal faana nu gadhiisaa, yoo nu ajjeeftan ammoo wal faana nu ajjeesaa jechuun gootummaan Oromummaaf dubbatan akeeka itti manaa ba'aniif amanamaa ta'an. Shiftoonni Somaaliyaa Ziyaad Baarreetiin hogganaman sun silaa warra kiristaanaa ajjeesuun warra musliimaa immoo gadi dhiisuuf turan. Garuu hogganoonni ABO Oromummaaf manaa ba'an nuti Oromoodha jechuun guca Oromummaa dhiiga isaaniin ibsan. Shiftoonni Ziyaad Baarrees ejjennoo hogganoota ABO erga hubatanii booda eebila 15 bara 1980 hogganoota jajjaboo ABO 11 gara jabeenya guddaan ajjeesuun boolla tokkotti awwaale. Gootonni hogganoota ABO Oromummaa fi Oromiyaaf jecha harka shiftootaatti dhuman boolla tokkotti awwaalaman. Hogganoonni ABO musliima ta'an warra kaan irraa adda ba'uun lubbuu isaanii oolchuu danda'u turan. Garuu isaan Oromummaaf gatii kennuun hiikaa jaallummaa isa dhugaa agarsiisanii wareegamaaf of kennan. Akeeka qulqulluu ABO sana irratti hadhaa du'aa waliin waliif dhabnaman Oromummaa dhiigaa fi lafee isaaniin gadhaaban. Daandii dhiigaaf lafee saaqan. Yeroo hogganoonni ABO Hayyuu Duree fi itti aanaa Hayyuu Duree dabalatee hogganoonni olaanoo dhaabichaa itti wareegaman yeroo itti ABO'n sirnaan gad of dhaabaa turedha. Hogganoonni dhaabichaa al tokkotti akkasiin dhumachuun dukkana guddaa mooraa ABO'tti fida jedhamuun sodaatamaa ture jedhama.
Hoogganni Abaa'oo hafe wareegama Eebila 15 bara 1985 mudateef muddee 23 bara 1981 dirree dhiyaatti mudate obsaa fi murannoo keessa darbuun hogganoonni Abaa'oo bara 1984 mari'atanii murteessuun bara 1985 irraa eegalee Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo ta'ee bara baraan akka kabajamu Abaa'oon labsame. Heera Abaa'oo aangoo 56 muraa lamarrattis ayyaanota Abaa'oon kabaju keessaa tokko ta'ee sirnaan ragga'e. Bara 1985 irraa eegalee Eebilli 15 guyyaa gootota Oromoo jedhamuun bosona Oromiyaa fi gammoojjii biyya ormaa keessatti sabboontota Oromoon kabajamaa ture har'as kabajamaa jira. Keessumaa miseensonni Abaa'oo biyya keessaa dhoksaa yoo kabajan kanneen biyya alaa fi dirree qabsoo jiran ammoo ifaan kabajaa turaniiru. Har'a uummanni Oromoo Eebila 15 guyyaa gootota Oromoo Oromiyaaf jecha wareegamanitti yaadatu ta'ee kabajamaa jira. Eebila 15 itti wareegamtoota qabsoo bilisummaa Oromoof kufan cufa guyyaa itti yaadannudha, guyyaa itti irbu'aareffannudha jedha Abaa'oon. Dhaabni erga uumamee qabee burruusii ajjeechaa irreen abbootii irree akkaan eelche Abaa'oon hanga har'aatti hoggana qaqqaalii dhabuu itti fufeera. Gootota daandii qabsoo bilisummaa Oromoo qabatanii humna gabroonfataan lubbuun darbe dacheen Oromiyaa waraqaa taatee mukeen biyyattii qalama osoo taatee barreeffamee waan dhumuun fakkaatu. Akkanaan guyyaan har'aa akka yaadatamu ta'e. Odeessa itti aanuun miliyoon dirribaa to'atamuuf poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Naamusa hawwaasa biyyattiin ala deeme ka jedheen miliyoon dirribaa hidhamu poolisiin Finfinnee beeksiseera. Nama kanaan poolisiin magaalaa Finfinnee qabiyyeewwan aadaa, amantaa fi duudhaa Itoophiyaatiin faallaa ta'an miidiyaa hawwaasaa irratti qoodaa ture jedheera. Kanaafis hidhuu isaa ibsuun qorataa akka jiru beeksise. Namni miliyoon dirribaa jedhamu viidiyoowwan miidiyaalee hawwaasaa adda addaa irratti gadhiisu namoota hedduu biraa dheekkamsa kaasaa ture jedha ibsichi. Himannaa namoonni kaasaniin cinatti seera yakkaa Itoophiyaan gochaan faallaa amala gaarii yakkaan nama gaafachiisaa jedha poolisiin. Poolisiin Finfinnee qabiyyeewwan miliyoon gadhiise keessaa kadhiyoo paantii dubartootaa fi qabduu armaan mul'ate kabaja dubartootaa ka tuquu fi safuu qacabse waan ta'eef to'annoo jala oolfamee qoratamaa jira jedha. Viidiyoowwan miidiyaalee adda addaa irratti gadhiifaman duudhaa hawwaasaa ka sarban ta'aa dhufaniiru jechuun namoota viidiyoolee akkasii gadhiisan irratti tarkaanfii fudhachuun akka itti fufu ibseera. Miliyoon dirribaa naannoo birbirsa goorootti viidiyoowwan isaa paantiin fi akkasumas qabduu armaa dubartootaa kaawwatee osoo socho'uuf viidiyoo agarsiisu qooduu booda miidiyaalee hawwaasaa gubbaa hedduu qeeqamaa ture. Namoonni seeraa hedduun heera biyyattii tuquun yakkaan gaafatamuu akka malu maxxansaa turaniiru. Hawaasni akka hidhamu dhiibbaa uumaa tureera. Gochi miliyoon dirribaa raawwatamu hawaasa biratti yeroo hedduu qeeqamaa tureera. Inni garuu akka ofitti amanamummaatti fudhata jedhamuun daran namoonni kaan akka qeeqan ta'eera. Odeeffannoo keenya birootiin wayita magaalaa Naqamtee dabalatee magaalota hedduu keessatti hiyyeessa irratti manni diigamaa jirutti gochaa kana balaaleffachuun Amnesty International mootummaa Itoophiyaa akeekkachiise. Misooma daandii maqaa jedhuun bara kana mootummaan humnaan uummata buqqaasuu isaatu gabaafamaa jira. Misoomni daandii gaarii fi barbaachisaa ta'us mirga lammiilee sarbaa misoomni hojjetamu gaarii akka hin taane dhaabbileen mirga namoomaaf falman dheeraa jiran. Daandii koriidarii jechuun ka diigamaa jiru cinatti hawaasa baadiyyaa fi qarqara magaalaa jiraatan humnaan buqqisuun bakka garaa garaatii mul'ataa jira. Tibbana jechuun torban dabre irraa qabee haga har'aatti magaalaa Naqamtee kutaa ganda gaarii jedhamtu keessaa manneen hawaasaa 100 ol ta'an humnaan diigamaa akka jiran himameera. Daandii jedhame kun ka koriidariin wal qabatullee miti. Daandii federaalaatii jedhama. Daandii kaasaa qaba jechuun waggoota 5 oliif hawaasa mariisifamaa turan karaa duraa irraa jallisuun inuma harka qalleeyyii irratti manni diigamaa akka jiru himame. Ijaarsa manaa magaalaa Naqamtee keessaa diigamaa jiru hedduun isaa kan hawaasni qoraan gurguree kasala gubee ijaarrate ta'uu odeeffanneerra. Mootummaan humnaan waraana itti naqee lammiilee 1000 ol ta'an humnaan buqqaasaa jiraachuu iyyaafanneerra. Abbootii warraa hedduun daa'imman isaanii faana dirree irratti hafuuf dirqamaniiru. Wayita kun ta'aa jirutti dhaabbilee mirga namoomaaf falman gochaa kana mootummaan akka dhaabu gaafataniiru. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa misooma koriidarii magaalota 58 keessatti gaggeessaa jiru hatattamaan akka dhaabu dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty gaafateera. Dhaabbanni Amnesty International ibsa Eebila 14 baaseen miidhaa pirojektichi mirga namoomaa irraan ga'u hanga qoratamutti warri kaafaman bakka biraa argatanii fi eeggannoon hojiirra oolutti pirojektichi akka dhaabbatu gaafate. Namoonni misooma kanaaf buqqa'an seera namoomaa idil-addunyaan qabamaa jiraachuun akka mirkaneeffamu dhaabbatichi gaafateera. Dhaabbatichi gabaasa kana kabaasee
qorannoo dhimmicha irratti gaggeessaa tureen sadaasa bara 2024 keessa namoonni 872 ta'an kutaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Boolee fi lammii kuraa keessaa humnaan buqqa'uu bira ga'eeraa jedha. Dhaabbatichi akka fakkeenyaatti magaalaa Finfinnee haa fudhatu malee miidhamni kun magaalaalee biyyattii hunda keessatti raawwatamaa akka jiru himameera. Oduu keenya birootiin dura ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay Abuut Debretsion Gebremichael lafti Tigraay to'annoo weerartootaa jala jira jedhan. Madda Takaaroo kaaba Itoophiyaa akka ta'e hoogganni Tplf Debretsion Gebremichael ammallee yaada lola dadammaqsa jechisiisu maddisiisu itti fufeera. Mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Abey Ahmed waliin walitti dhufeenya gaarii kan hin qabne namni kun komii dhageessisuu jabeesseera. Akka hoogganaan kun jedhutti lafti Tigraay harka weerartootaa jala jirti. Debretsion kana jedhu malee hoogganaa koree ergamaa hordoffii mirkaneessaa fi raawwii waliigaltee Piriitooriyaa ta'uun kan muudaman Meejar Jeneraal Samehal waliin kaleessa waajjira isaaniitti walgahii wayita gaggeessan dubbatan. Debretsion Gebremichael hidhattoonni naannoo Tigraay alaa dhufan hanga ammaatti akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin naannicha keessaa akka hin baane, lammiileen buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebi'uu akka hin dandeenye, akkasumas lafti Tigraay to'annoo weerartootaa jala akka jiru ibsaniiru. Gareen Abuut Debretsioniin durfaman paanaalii gamtaa Afrikaa tattamaan walga'ee hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti akka mareetus gaafateera. Dura ta'an adda bilisummaa uummata Tigraay Debretsion Gebremichael haalli raawwii waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hamaa waan ta'eef paanaalii gamtaa Afrikaa marii gaggeessuu qabaa jedhaniiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaa fi waliin turtii gaarii.